Nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu jechaa Finfinnee Maltiimiidiyaa irraa ani Aagaa Jimaati. Dhaggeeffattoota keenya torbee darbee asoosama hin roobu jedhu isin biraan ga'uun koo ni yaadatama. Asoosama sana kutaa jalqabaa keessatti maaliif bokkaan hin roobu akka jedhee fi haldureewwan inni kaawwate isin biraan ga'uun koo kan yaadatamudha. Har'a immoo kutaa isa dhumaa fi kutaa lammaffaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Haga dhumaa asoosamichaatti nu faana turaan affeerraa kooti. Eessa deemnuu akkam taanuu otoo ilaalluu lafa kanarraa dhumaa jirra. Haasaa xinnaaf guddaa tibbanaa ta'eera. Keessattuu erga hariiroon siyaasaa biqilootaaf bubbee gidduutti uumame as maddi yaaddoo uummataa lafa irraa hedduu dabale. Kun hanga ejjennoon bokkaa guutamutti itti caalaan ala fala waan argatu hin fakkaatu. Diddaan bokkaa agarsiisaa jirus biyya weeraree jira. Araarri uumamaas bokkaa waliin taasifamuuf haalduree bokkaan gaafate guutuu diduudhaan irree qaban abdatanii qabeenyaaf humna jira jedhamu abdachuun lola bokkaa waliin itti seenanitti abbootiin irree waan gaabban fakkaatu. Yoo ulfa ajjeesuun hafee yoo miskiina gidirsuun hafeen roobaa irra deddeebiin haalduree bokkaan lafa kaa'atu ture. Kana guutanii bokkaa waliin araaramanii nagaa argachuu yaaluun ammoo kabaja ofii xiqqeessuu itti fakkaateera abbootii irreetti. Of dhaaduun ana jira jechuun abbootii irree gatii kaffalchiisaa jira. Gatii kaffalchiisuu qofas utuu hin taane salphisee mancaasa. Kun dhugaa adii bakkee jirtudha. Abbootiin irree kabaja kiyya gadi bu'aa jechuun hanga lubbuun keessaa baatutti lolan malletti seenu. Kabaja isaanii tikfachuu yaalutti of dhabu. Akkamitti kun ta'a? Humni qabnu yeroo kamuu guddaa ta'ee itti fufuu qabna. Kan nu mormu ajjeesuu itti fufna. Bokkaa yoo caames waan kadhannuuf hin qabnu. Dhaadannoon jedhamaa ture sun waan galma ga'uuf fakkaataa hin jiru. Gowwaatu bokkaa waliin atakaaroo wal qaba. Abbootiin irree gowwummaan isaanii hunda moona yaada jedhu sammuutti baatanii adeemudha. Nuyi uumaan nuyi jiraachisaan jedhanii yaaduun abbootii irree amala isaanii gowwaa kan saaxiludha. Diddaa bokkaa jabeessuun sochii siyaasaa aanja'aan biqiloonni bokkaa faana qabaatanis madda yaaddoo ta'eera. Dhaadannoon bokkaa ancaameera jedhu sagalee warraaqsa bokkaa yoo ta'u hin biqillu baala harcaafachuun mallattoo warraaqsa keenyaati kan jedhu ammoo biqiloota ture. Firri gara firaatti hacitu jennaan itilleen loon itti galtee akkuma jedhamu ture. Utuu fira keenya lolaa jirtanii lola siyaasaaf lola kallattii bokkaa waliin seentanii osoo jirtanii madda keenya dhuguun dheebuu ba'uu hin qabdan jechuun maddi bishaanii lageen hedduun goguu jalqaban. Kun kan ta'e waraqaa waamichaa bokkaa irraa gara lageeniif maddeen bishaanii hundaaf barreeffame booda. Xalayaan bokkaa irraa barreeffame kan gadii kana ture. Haa ga'u nagaan keenya hunda dursee qaama keenya kan taatan sanyii keenyaaf gosa keenya hundaaf. Ani bokkaan xalayaa kana isinii barreessuuf kanan dirqame ana jira abbootii irree fi nuti hunda moonaa nuun ala qaamni jabaan kamuu hin jiru jechuun gidiraa miskiinota uumamaa irratti raawwatu ilaaluu jibba ejjennoo qabannee fi haalduree lafa kaa'ame haaluu abbootii irree irra dhaabbanneen. Akkuma quba qabdan abbootiin irree ana jiraa erga baay'isanii as uumama waaqni uume mara dararuu akka fedhii isaaniitti rakkisuudhaan gidiraa lafa irratti raawwatamu dhageessanii gurraa qabdu. Dhiigi qulqullootaa lolaa waliin yeroo inni yaa'ee isinitti makames cimsitanii beektu. Hiree uumaan alatti hirree isaanii agarsiisuuf humna dhabeeyyiitti mana diiguu, humna dhabeeyyii irratti mana gubuun akka babal'ate quba qabdu. Mana keessatti miskiinota gubataa jiran ijaan argaa jirtu. Kun akka dhaabbatu irra deddeebiin gaafataa turuu keenyas ni yaadattu. Nagaa feena, nagaa keessaa nagaa argattu. Nagaa uummataa bakkatti deebisaa jechuun gaaffii gaafataa turre tuffachuudhaan sochii abbootiin irree taasisan sana qolachuuf nutis gama keenyaan ofirraa qolachuutti akka jiru haalaan quba qabdu. Lolli keenya guddaan qaamota dhiiga qulqulluu dhangalaasan kanneen mana isaatti deemuun taa'uuf ka'uu uumama dhorkatan waliinidha. Isaan kana waliin lolatti erga seennee lola bobbaa hedduu walirratti bannee jiraachuu keenya cimsitanii beektu. Abbootiin irrees gama isaaniif danda'ame maraan nu dadhabsiisuuf biyyoota garaagaraa tika isaanii irratti bobbaasuun biyya biraa kadhatanii lola uummata ni bulchina jedhan irratti bananii akka jiran cimsitanii beektu jennee amanna. Kun gama kaaniin qaaniidha.
uummata ni bulchina jedhan biyya halagaa waliin ta'anii ajjeesuun salphina. Hariiroo siyaasaa biyya wal loluudhaan waggoota dheeraa turte waliin illee sadarkaa araaramanii uummata rukutan irraa akka gahan cimsitanii beektu. Nutis firoota qabnu mara waliin hariiroo siyaasaa aanjaa tolfachuu kan nu dhorku hin jiru. Beekumsa qabna, dandeettiis qabna. Beekumsaaf dandeettii qabnutti dhimma baanee ofirraa qolachuuttis jirra. Abbootiin irree waan hunda ija sibiilaatiin ilaalu, sibiila qaban waaqeffatu, sibiilaan ajjeefnee waraannee moonaa ilaalcha jedhu qabu. Nuti siyaasaanis ta'ee waan isaan ittiin nutti dhufan maraan loluuf qophii ta'uudhaan waan nurraa eegamu mara bahachaa akka jirru haalaan beektu. Haaluma kanaan hariiroo siyaasaa bubbee fi biqiloota gidduu waggoota dheeraaf wal lolaa turame furuudhaan akka waliin ta'anii humna nu utubu ta'aniif hojjetaa jirra. Hojiin keenyas milkaa'ee har'a biqilootaaf bubbee gidduutti nagaan bu'uudhaan karaa humna isaa bubbeen uumama dachee irratti wal kineessuu fedhuu walitti qabee adaba gaarii laataafii jira. Waraanni abbootii irrees miindaa isaaniif malu nurraa argataa jiru. Waan isaaniif ta'u laachaafii jirra. Deebii gaarii afaan isaan beekaniin kennaafii jirra. Madda anajjiraa isaanii gogsuu lola siyaasaa isaan ittiin hin yaadiin itti banuudhaan mogolee isaanii laamshisneerra. Guutummaatti akka isaan barbadaa'an waan feenuuf aangoo abbootii irree guutummaatti akka manca'uuf dirqama keessan akka bahattan ani bokkaan xalayaa kana yoon isinii barreessu adaraa eenyummaa waliin qabnu sana akka bahattan kabajaan isin gaafadha. Mana isaanii keessa galuudhaan dheebuu isaan baasaa utuu tajaajilaa jirtanii nu obboloota keessan lolaa waan jiraniif bishaan maddeen lageeniif galaanotiin adda lagaa gargaarsaa taasisaafii turtan guutummaatti abbootii irree irraa akka murtan isin gaafanna. Madda ibsaa ta'uufiidhaan dukkana ibsuufii keenya dagatanii waan lola nutti bananii jiraniif sana akka irraa kuttan ibsaas ta'ee madda dhugaatii ta'uufii akka dhaabdan kabaja eenyummaa waliin qabnuttiin isin gaafadha. Obboleessa keessan bokkaa irraa xalayaa kabajaa gara lageeniif maddeen bishaanii maraaf xalayaa jedhu bokkaa irraa ergame. Erga labsiin haaraan ugguraa kun labsamee booda ture maddeen bishaaniif lageeniis warraaqsa eegalametti gama bokkaa goruun sochii fincilaa kaasuu kan eegalan. Amma maddeen bishaanii goguu eegalaniiru. Bakka labsiin kun hin qaqqabnes qaqqabuutti jira. Bokkaan roobuu dhaabee biqilootiin baala harcaafachuu jalqabnaan bishaaniif lageen goguu itti fufan. Garaan keenya madaadha jedha dhaadannoon lageenii. Du'aa nama nagaa nutti gatu dhiiga qulqullootaa lola'ee nutti makamaa jira. Kun ammoo uumaa keenya waliin walitti nu buusaa jira. Hireen waaqni nuu laate taliilofnee of taanee gabbannee madda gammachuu dheebu baastota yeroo hundaa eebbifaman akka taanu malee gabbina akka nuu ta'uuf dhiiga namaa ofitti makaa nuun hin jenne. Hanga dhiigi qulqullootaa dhangala'uun dhaabbatee nagaan dachee ganamaa deebi'utti nutis bokkaa waliin jirra labsii jedhu baafatan. Labsiin maddeen bishaaniif lageen baasan baay'ee shororkaa uume. Uumamni lafa irraa dura wal nyaatu marti madda yaaddoo keessa akka seenu taasise. Dhugumatti qaama isaan tajaajilu qaama isaaniif fooniif dhiigaa madda jireenya isaanii ta'eef waliin lola akka seenan kan hubachuu eegalan argaman. Hiriirri guddaan waamame. Hiriira kana walta'iinsa adda durummaa bokkaatiin kan waamame miseensota biqiloota bubbee hurka bishaan lageen waliin ta'uun bahame. Dhaadannoon ejjennoon keenyaa ejjennoo haldureen bokkaa gaafate haguutamu. Gaaffiin keenya haa deebi'u. Hireen keenya nutu murteeffata. Nu ugguruu, nu hidhuu, sa'a barbaaddaniin nu gogsuu yaaluun haa dhaabbatu. Haldureen sun guutamuu yoo baate uumamni lafa kanarraa uumama dararan akka guutummaan daguugamaniif waliin hiriirree qabsoo eegalle itti fufna. Nuun ala jiraachuu dandeessu yoo ta'e lolan malle lolan dandeenye kan seentan itti fufuu dandeessu. Lola xumuruu hin dandeenye lola sanyii keessan balleessutti seentanii jirtu. Lola kana dhaabaa yoo diddan ammoo akkuma eegalletti ofirraa isin qolanna. Nuti barbaannee lola isinitti hin banu ofirraa qolachuu ofirraa deebisuutti jirra. Nuti qaama tokkummaa keenyaan qabsoo keenya galmaan ga'an dhaadannoo jedhu lafa sochoose kaan dhokachuu kaan ammoo baqachuuf dirqaman. Dhaadannoon abbootii irree kan galma hin geenye kan hin milkoofne ta'e maatiin abbootii irree waan dhugan dhaban qilleensa ittiin arganan honga'an arda'anii hongeen harca'uu eegalan. Loltoonni abbootii irreen ittiin dhaadatus lafa adiyyootti akka raafuu harca'anii reeffa isaanii allaattiin soorrachuu jalqabe. Allaattiin biyyichaa quufe foon ciree taasisee laaqanaaf irbaatas foon taasifate. Biyyattii manca'uudhaan ciminaa fi ejjennoon bokkaa fudhate ajaa'ibsiifachuu jalqabde. Halduree bokkaa guutuun ala furmaati hin jiru jechuun abbootiin irree dirqamanii gaaffii gaafataman deebisuuf murteessuu itti fufan.
deebii deebisan akka waan gaarummaaf ofii taasisaniitti siyaasaaf dhimma itti ba'uu yaalan. Kun ammoo ammas bokkaa hedduu mufachiise. Warraaqsa qaamoleen keenya godhaniin dirqamtanii deebii uummataa guutaa jirtu. Kana haaluu feetu yoo ta'e aarsaa keessaa hin baane isin kaffalchiisaa jechuun bokkaan ammas dhaadannootti dhaadachuu jalqabe. Aduun abidda caalaa guba, bakki itti jalaa dheessan humaa dhibe, dheebuun hammaate, waan dhuganii qoonqoo jiifatan dhibe, biyyi mootummaa nyaachuu eegale. Dhaadannoon qaamota siyaasaa nagaa gaggeessaa turan jecha uummati waan nyaatu dhabe mootummaa nyaataa jedhu dhugoomuu eegale. Mootummaan humna isaan olii waliin lola seene. Bokkaa loluun uummatas akka isatti kaasu taasise. Lola kanatti kan nu galche isin jechuun gorsitoota abdataa ture ari'uu jalqabe. Gorsitoonni daandii dabaatti qaama abbaa irree oofan bakka lamatti jibbamuu eegalan. Kun marti warraaqsa waaltaan gaggeeffameen ta'e. Biyyattii keessatti kallattii danda'u maraan bokkaan lola itti bane. Kun ammoo cimina siyaasa bokkaa addunyaaf lallabe. Dhugaa bokkaan qabu gara adeemamu maratti haasa'amu itti fufe. Badii nutu qaba, nutu dogoggorree bokkaa lolaa turree kan jedhan illee uumamuu eegalan. Firri bokkaa baay'achuun tarkaanfiin qabsoo bokkaan taasisu tarkaanfataa akka jiru abdatamuu eegale. Amma falli jiru haldureewwan bokkaa gaafate hancaameera jechuun rooba lagate sana guutuu qofa. Kun ta'uu hafnaan guutummaan barbadaa'u jiraati. Dhabama irraa hafuuf rooba argatanii biqilooti bakkatti deebi'anii qilleensa gahaa akka argataniif madda ibsaa citee deebi'ee hojii akka eegalu taasisuuf eenyuun dursanii gaaffii bokkaa deebisuu qofa. Gaaffii bokkaa deebisnaan biqiloota waliin araaramuu, bubbee injifachuu, ibsaaf bishaan dhugaatiis argachuu dhufa. Kun ta'uu baannaan kunneen hundi lola itti banan dhaabuu hin danda'an. Kanaafuu abbootiin irree akka uumamni hin mancaane gochuuf moomuu isaanii humni isaanii bokkaa ol akka hin taane erga amananii daddaffiin gaaffii bokkaa deebisuu qabu. Xumurame. Egaan dhaggeeffattoota keessa asoosama gabaabaa kana kan isin biraan gahe an Aagaa Jimaan ture. Finfinnee Maltiimiidiyaa irraa yeroo mara guyyaa kamisaa asoosamoota kana fakkaatan kan isin biraan geenyu ta'a. yuutuubii keenya sabiskiraayib, laayik, sheer gochuu hin dagatinaan affeerraa keenya.